Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isin hin jenne ta'an suuraan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanganuma sagantaa kanatti nu wajji turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessani jajjabeeffadha laayik sheer godhuu hin dagatina kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Rakkoo hammaataa saamicha atileet Galatee Burqaatiin wal qabatee sochii taasifameen hawaasni bal'aan sagalee ta'uudhaan dhuunfaa hanga dhaabbileetti bira dhaabbatanii jiru. Kun immoo haqa isii deebisiisuuf yookaan haqa isii argamsiisuuf kun akkuma jirutti ta'ee seerri atileetota irraa miidhaa ittisu akka hojiirra oolu gaafatamee jira. Odeeffannoo kanaan wal qabatee odeeffannoo bal'aa haala wal fakkaataan atileet Daraartuu Tulluu irrattis rakkoo saamichaa dhaqqabee isin biraan geenna. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti waraana bilisummaa Oromootii fi loltoota mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromollee haliillaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa irratti raawwatuun injifannoo argataa kan jiru kan ibsa yoo ta'u gama mootummaatiin immoo maaltu jira kan jedhus qabannee jirra isin biraan geenna. Guutuu oduu kanniini wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti guutuun oduu akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Rakkoo atileet Galatee Burqaa irra dhaqqabeen wal qabatee sochii taasifameen seerri atileetota irraa miidhaa ittisu akka hojiirra oolu gaafatamee jira. Kun akkuma jirutti ta'e hawaasni bal'aan biyyatti qaamolee fi dhaabbileen garaagaraa saamicha atileet Galatee Burqaa irratti raawwate yookaan raawwatame balaaleffatanii jiru. Balaaleffatuu qofaa miti bira dhaabbatuufis hedduun waadaa seenanii jiru. Haaluma kanaan Federeeshiniin Atileetiksii Itoophiyaa miidhaa atileet Galatee Burqaa irratti dhaqqabe kan balaaleffatu ta'uu ibsuudhaan akkasumas kan bira dhaabbatu akka ta'e ibsa baaseen ibsee jira. Federeeshinichi rakkoo tibbana atileet Galatee Burqaa irra gahee ilaalchisuudhaan ibsa miidiyaaleef kenneen saamichaa fi qochola atileetota dubartoota irratti raawwatamu dura dhaabbachuu fi gahee fi hojii isarraa eeggamu kan hojjetu akka ta'e himee jira. Itti dabaluunis Federeeshiniin biyyoolessaa miidhaan atileet Galatee irra gahe baay'ee keessaa isa xiqqaadha jedhee jira. Miidhaa atileetota irra gahu hir'isuuf seerri Afrikaa Kibbaa fi Keeniyaan hojiirra oolchan Itoophiyaattis hojiirra ooluu qaba. Mootummaan Itoophiyaa seericha hojiirra akka oolchu Federeeshiniin gaafatee jira. Dhimmi atileet Galatee Burqaa seeraan kan qabame akka ta'e ibsuudhaan haqni isii akka kennamuuf Federeeshiniin Atileetiksii Itoophiyaa kan gaafate ta'us ibsee jira. Kun akkuma jirutti ta'e namoonni hedduun akka dhuunfattis akka gareettis abukaatoo ta'anii atileet Galatee Burqaa bira dhaabbatuudhaan haqa ishiitiif mormuu fi falmuuf akka of qopheessan hedduun himanii yookaan ibsanii jiru. Baay'ee galatoomaa kan jedhamaniin yoo ta'u tumsi akka biyyattiitti nama dhuunfaa irraa jalqabe hanga dhaabbilee garaagaraatti taasifame kan dinqisiifamu haqni immoo kan ba'u akka ta'u kan gargaaru taasisuun isaa kan shakkii hin qabnedha. Kun akkuma jirutti ta'e kanaan booda nama kamiifuu barnoota ta'uu kan danda'u seenaa gabaabaa tokko qabadhee jira wajjin bu'aa waa hedduu irraa hubatuu dandeettu. Haaluma wal fakkaatuun atileet Daraartuu Tulluu irrattis saamichi raawwatamee ture. Garuu baraaramtee jirti yookaan baraaramtee turte. Seenichi akka itti aanu kana walakkaa yoo fudhatte si gaha. Garuu walakkaa deebisiif kan jedhee ture muummicha ministeera yeroo sanii yookaan muummicha ministeera Itoophiyaa duraanii obbo Mallas Zeenaawiiti. Daraartuu Tulluullee haaluma wal fakkaatuun qabeenya isii guutumaan guutuutti saamamtee turte. Garuu obbo Mallas Zeenaawiin galata guddaa isii ooleefii jira. Abbaan warraa atileet Daraartuu Tulluu inni duraanii Daraartuu Tulluu wal hiikuu isaanii dura qabeenya isii guutumaan guutuutti irraa saamuudhaan harka duwwaatti hambisee ture. Daraartuunis rakkoo hamaa keessatti kuftee turte. Haa ta'u malee Daraartuun akka ministeerri muummee yeroo sanii Mallas Zeenaawiin rakkoo isii mudate kanaaf akka furmaata kaa'u itti hin himanne turre yookaan itti hin iyyanne ture. Garuu obbo Mallas Zeenaawiin dhimmicha dursee waan dhagaheef bilbilee yaame yookaan bilbilee yaamuun ani Mallas si barbaada ammuma tana biirootti kottu jedheeni biirootti yaame. Erga biirootti yaame booda rakkoo isii qunname tokko tokkoon akka itti himtu gaafate. Haa ta'u malee Daraartuun abbaa warraa kiyyaa na yakkee jira jettee himachuu qaanfachuudhaan badii
dhiirsi isii irraan gahe himuu didde. Haa ta'u malee obbo Mallas Zeenaawiin dhimmicha kana torban dura akka irra gahee ture itti himuudhaan akka isiin waan ta'e hunda takka lama sadii jettee itti himtu gaafate. Isilleen dhugaa inni dhagahee dubbate sana takka lama sadii jettee irra deebitee itti himte. Osoo isaan haala kana mari'ataa jiran yookaan waliin haasaa jiran abbaa warraa Daraartuudhaaf bilbile. Obbo Mallasis namni bilbile erga abbaa warraa Daraartuu ta'uu mirkaneeffateen duuba bilbila harka Daraartuu irraa fuudhuun ani Mallas muummicha ministeerati Mallas Zeenaawiidha. Yeroo inni jedheeni itti himu abbaa warraa Daraartuu rifaatuudhaan bilbila gatee ture jedhamee jira. Xiqqoo erga turaniin booda immoo bilbilli deebi'ee bilbilame. Ani Mallas hin rifatin suuta jedheen dhimma walxaxaa Daraartuu fi si jidduu jiru irratti akka haasofnuu fi irratti mari'annuuf si barbaade jedheen. Akkasumas dhimmicha karaa nagaatiin irratti mari'annee osoo finne gaariidha jedheen itti hime. Dhimmichi immoo deemee mana murtii 50 waan isin dhaqqabuuf walakkaa osoo deebistee fi jedheeni gaafate. Akkasumas biirootti si barbaada waan ta'eef akkamitti akka biiroo koo dhuftu nama sitti ergaa jedheeni. Yeroo kanatti dhiirsi Daraartuu lakki hunda isaatu haa fudhattu hunda isaa amma deebisaafi ani waan wal dhabneef aareeti malee waan biraatiif miti jechuudhaan dubbate. Obbo Mallasis yeroo kanatti lakki hundaa miti walakkaan siif gaha yookaan siif mala walakkaa deebisiif deeggarsa keetinaa ala kun hin argamu ture. Waan maraafuu biirootti kootu ni mari'anna jedheeni ture. Kana booda konkolaataa tokkochaan ala qabeenya koo hundumaa naaf deebise jechuun dubbatte atileet Daraartuu Tulluu. Gaafni isiin kana dubbattes yookaan seenaa kana dubbattes obbo Mallas du'ee gaafa inni awwaalamu akka ta'e himtee jirti. Egaa saamichi Daraartuu Tulluu irratti raawwatames gabaabatti kana fakkaata. Kuni kanaan ta'e osoo jiru saamichi tooftaalee garaagaraa dahoo godhatuudhaan ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa turee fi raawwatamaa jiru baay'eedha. Kana qofaa miti. Hin dubbatamne malee dubartoota qofaame dhiirota irrattis raawwatamaa jira. Kan ol hin bahin hedduudha. Keessattuu saamichi gaa'ela da'oo godhatuudhaan qabeenya ilmaan Oromoo bu'ii bayii meeqa ceeyanii walitti qabatan irratti raawwatamu yeroo dheeraa kan lakkoofsise namoota hedduu irratti kan raawwatamaa jirudha. Kan nama gaddisiisu garuu ilmaan Oromoo kana irraa baratuu dadhabuudhaan deebi'anii qolaa kana keessatti galuudhaan rakkoof saaxilamuu isaaniiti. Har'a rakkoon Galatee Burqaa gadi bahe malee rakkoon namoota hedduu haaluma wal fakkaatuun gadi bahuuf akka deemu tilmaamni kaa'ame bal'aadha. Walumaa galatti dhimma kanarratti xiinxalaa kaa'ameen qaamoleen garaagaraa yaada kennaniin ilmaan Oromoo rakkoo irratti dhaqqabaa jiru yeroo dheeraaf irra ture kanarraa baratuudhaan of baraaruu qabeenya isaanii horatan rakkoof saaxiluu akka hin qabne dhaamanii jiru. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati lolli loltoota mootummaatti fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Lola Oromiyaa bakkoota garaagaraatti deemaa jiru kanarratti waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwataa jiruun milkaa'aa kan jiruu fi injifannoo gurguddaa irratti argataa kan jiru akka ta'e kan ibse yoo ta'u, gama mootummaatti immoo mootummaan lola Oromiyaa keessatti deemu kana dandamachuudhaaf humna guddaa bobbaasaa kan jiru akka ta'ee fi akkasumas meeshaalee waraanaa hedduu gara Oromiyaa kutaalee garaagaraatti fe'aa kan jiru akka ta'es odeeffannoon nu gahee jira. Haaluma kanaan konkolaattonni gurguddaan wal harkisan meeshaalee waraanaa fe'an gara lixa Oromiyaatti baay'inaan ergamaa kan jiran akka ta'ee fi akkasumas meeshaalee hedduu garas geejjibaa kan jiran akka ta'e odeeffannoon nu gahee jira. Kun akkuma jirutti ta'e waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa bakkoota garaagaraatti raawwataa jiru itti fufee jedhee jira. Haaluma kanaan lixa Oromiyaatti haleellaa loltoota mootummaa irratti kaleessa raawwateen injifannoo argatuu beeksisee jira. Waxabajjii 9/2025 guyyaa kaleessaa jechuudha. Qeellam Wallaggaa aanaa sadii caanqaa ganda cirrachaa jedhamutti galgala sa'a 1:00 irratti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwatee loltoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansisee heddummoo madoodhaan akka adabe odeeffannoon gara sirraa baate ibsitee jirti. Guutuu oduu kana akkuma nu ga'een isiniin geenna.
Haaluma wal fakkaatuun giddugala Oromiyaatti waraanni bilisummaa Oromoo fuunyaan Finfinnee jalatti haleellaa raawwatuun akkasumas haleellaa raawwateen injifannoo argatu ibsee jira. Haleellaa kanas kan raawwate bakka hin yaadamnee fi humni guddaan waraana mootummaa jiru humna qilleensaa buufata Bishooftuu irratti akka ta'es beeksisee jira. Haleellaa kana kan raawwate mooraa raayyaa ittisa biyyaa ganda duwwaa tokko keessatti argamu. Bakka ajajoonni waraana mootummaa itti walga'am jedhamee beekamu irratti haleellaa raawwateen battalatti 4 addunyaa kanarraa godaansise 5 madoodhaan akka adabe odeeffannoon garasirraa baate ibsitee jirti. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagaatti nuu turaan immoo hawwii kenna. Nagaatti nuu tura.